waggaa 8 hojjedheen harka duwwaa galee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee hanga kutaa 10tti baradheera. Sanaan booddee garuu fedhii kiyyaan gara biyya hambaatti godaaneen waggaa 8 biyya hambaa keessan hojjedhe. Dubartiidhaaf umurii heerumtee mana godhachuu qabdutti biyya hambaa waggaa 8 jiraachuun maal jechuu akka ta'e isiniif galuu ni danda'a. Yookiin immoo hedduun keessan kanuma keessa waan jirtaniif tarii carraan jireenya keessatti anaan mudate isiniin akka hin mudanne baay'een sodaadha. Haati kiyya abbaa koorraa ana waliin ijoollee 5 dhiira 4 fi tokkittii dubartii ana qofaa argadhe. Anis obboleessa koo hangafaa waggaa 2 na dursutti aaneen lammaffaarratti dhaladha. Anatti aananii kan dhalatan yeroon ani kutaa 10ffaa baradhu kutaa 9 kutaa 8 fi kutaa 6 walitti aansinee barannaa. Obboleessi kiyya hangafaa immoo kutaa 12ffaa barataa. Hundumti keenyiyyuu dhalannee kan guddanne baadiyyaatti yeroo ta'u, haa ta'uutii garuu abbaan kiyyaaf haati koo obboleessi kiyya inni dhumaa akkuma dhalateen walirraatii gargar bahanii. Sanaan booddee qabeenyillee waliif firamee fi baadiyyaa keessa waggaa 3 erga jiraattee booda jireenyi baadiyyaa waan itti ulfaateef obboloonni isheellee ishee deeggaruu waan didaniif magaala galtee mana gandaa kadhattee manni gandaa erga kennamee fi booda nuunillee fudhattee nu jiraachisuu jalqabde. Haati koo haadha jabduu haadha amaatuudha. Guyyaa gabaa keessa ashaboo, barbarree, buna fi wantoota ittoo mi'eessan garaagaraa bittee irraa buufattee gurgurti. Guyyaa gabaadhaan alaa immoo farsoo, haraqee naquun anaa fi obboloota koo homaan tokkollee otoo nutti hin hir'atin sirriitti nu barsiiste. Abbaan keenyi erga haadha koorraa adda bahee booda yaa ijoollee koo eessa jirtu jedhee guyyaa tokkoofillee dogongoree nu gaafateen beeku. Daandii irratti tarii akka tasaa yoo nu arge akkuma nama guyyaa tokko wal argee walirraa adda bahee akkam jirtu fayyaa keessanii haati keessan isheen gadi deebituu sunii nagaa isheeti barnoota barachaa jirtu bara dhufu dabtaraa fi yuunifoormii anatu sin danda'a jedhee waggaa waggaatiin nutti dubbata. Haa ta'uutii garuu hagam baradhee kutaa 10 ga'utti abbaan koo kobbee tokko anaaf biteen beeku. Ana qofaa miti obboloota koo warra kaaniifillee homaa godheen beeku. Dabaree immoo obboloota isaatti akka nu gargaaraa kobbee fi dabtara darbee immoo midhaan illee nuuf safaraa jirutti haasa'a. Yeroo hunda kan nu waliin rakkataa ture haadha koodha. Dhiira malee jiraachuun isheetti illee ulfaatee dhukkubni asiif asiin haadha koollee nu rakkisa. Yeroon barnootaan kutaa 6ffaa gahu haadha koo dhukkuba asmii ishee qabee baay'ee na jalaa dhukkubsatte. Hanga har'aatti dhukkuba kanaan baay'ee na jalaa dhukkubsatti. Keessumaa yeroo ganni gahu haadha koof yeroo baay'ee ulfaataadha. Qilleensi ishee dhukkaamsa, boowwuu mataa, nagaa dhabuu, afur addaan kutuu, lapheen harganuu dadhabuu mallattoo yeroo yerootiin ishee rakkisudha. Kun irratti isheef dabalamee nutis rakkina gara biraa haadha keenyatti taatee kanuma keessa garuu otoo lubbuun jiruu ijoolleen koo hin beeloftu, hin dheebottu, namaa gadi ana jalaan taatu jettee halkan haraqeeti abidda bobeessaa bulti. Obboloota koodhaan ana dabalatee barnoota keessanitti jabaadhaa. Yoo jabaattan yoo barattan anaafis dabarsitu jettee sirriitti akka barannuuf abdiillee nutti kenniti turte. Hundi keenyiyyuu jechuun haga danda'amutti barnootatti laafoo hin turre. Haa ta'uutii garuu yeroo garaagaraatti haati keenyi dabtaraa fi kobbee nuuf bituu dadhabnee waggaa 1 waggaa 2 hiriyoota keenyarraa barnootaan duubatti hafneerra. Bara tokko namni tokko barnoota yoo dhaabe bara sakaan immoo namni biraa dhaaba. Haala kanaan hunda keenyiyyuu barnoota addaan kutuun wal nu dhaqqabeera. Maal godhu bakka rakkinni jiru boqonnaan nagaan hin jiru mitiire. Barnoota addaan kutuu keenyatti takkaafuu haadha keenyatti qabamneen beeknu. Sababiinsaa immoo jireenya ishee sirriitti hundi keenyiyyuu ni argina. Nutis haga humna keenyaa bishaan lagaa waraabuun qoraan tulluudhaa fiduun yeroo midhaan ga'u namaaf hojjennee maallaqa xixiqqoo funaanuun obboloonni koo gabaa keessa wantoota garaagaraa gurguruun haga humna keenyaa haadha keenyaan ni gargaara. Keessumaa immoo
namni of danda'ee barrullee yookiin immoo dabtara bitachuu danda'e barnoota addaan hin kutuum. Dhuguma qarshii 10 qarshii 20f barnoonni addaan ni kutamaa jettanii yoo na gaafattan eeyyeen haati keenya yeroo sanatti qarshii 10 qarshii 20 dhabdee barnootaan duubatti jalaa hafaa turre. Haga dandeessuun arfan keenyaaf yookiin immoo 3 keenyaaf yoo dandeesse immoo 5 keenyaaf bittee yoo bituu dadhabde immoo liqeeffattee namaaf kanfaltee haati keenyi nutti dhama'aa otoo dhukkubsattuu gatii guddaa nu waliin kanfalaa turre. Maarreegaa kanaan otoo hin jedhu anis barnootaan kutaa 10ffaa gahee obboleessi kiyyaa hangafaa immoo barnootas ni danda'a kutaa 12ffaa gahee barachuu jalqabe. Kanaan haati kiyya yaadda'uu jalqabde. Yaaddoon haadha kiyyaa immoo obboleessi kiyyaa yuunivarsiitii yoo seene maaliin hin barsiisa kan jedhudha. Silaa maatiin kanawuu dhalli isaa yuunivarsiitii seenee achittillee nama ta'ee baratee yeroo eebbifamudha mitiire. Haati kiyya garuu harki ishee waan gabaabbateef kutaa 12 gahuun dhala ishee baay'ee ishee yaaddesse. Barnootatti jabaachuu ishaatu isheef hammeenya ta'e otoo hin taane tarii dhabumsa isheetiin dhala koo gara yuunivarsiitiitti gatii tiraanspoortii illee dhabeen erguuf nan dhabaayii dhalli koo hiriyoota isaatiin gadi ni ta'aayii kan jedhudha. Haadha dhajaa ta'eef baay'ee yaaddofti. Inni immoo akka tasaa ta'ee bara dhufu yuunivarsiitiin seenaa baradheen siinis obboloota koos oliin qaba jedhee abdii guddaa haadha koof ni kenna. Haadha koof garuu wanti kuni yaaddoo ta'ee dhukkubni ishees ittuma dabalaa dhufe lubbuu isheefuu sadarkaa yaadda'urra geesse. Dhukkubsattee akka nama dhukkubsatee mana yaalaan deemtu qufaatee torbee lamas mudhii ishee hidhattee hojjetteeti dhukkuba ishee of dagachiisti. Qarshiin 5 qarshiin 10 qorichaaf baastu baay'ee ishee yaaddessaa. Kanaan kutaa 10 gaheen haati koo otoo akkana yaaddoftu halkan hirriba dhabdee otoo boossuu isa kamiin baradhaa maaliif carraa jireenyaa gara biraa haadha kiyyaan boqochiisu hin barbaaddadhu jedheen barnoota kutaa 10ffaa otoon barachaa jiru. Hiriyaa koo kutaa 8 yeroo barannu barnoota addaan kuttee gara biyya hambaa deemteen maaloo falanaaf malii waa'ee maatii koo ni beektaa akkuma kee piroosesii na jalqabsiisiiti gara biyya hambaatti na ergii haati koo dhukkubsattee yookiin immoo yaaddoodhaan otoo na jalaa hin du'iin dhaqqabuuf hin qabaa jedheen hiriyaa koo kana kadhadheen maallaqa akka isheen naaf ergituun gaafadhee liqiidhaan jechuudha. Yoonaaf milkaa'e yoonaaf ta'e anis biyya hambaa deemeen hojjedheen isheef deebisuuf jechuudha. Naannoo baatii lamaan ishee kadhee maatiin ishees dubbii kana dhagahanii jennaan akka milkaa'uufiif hin milkoofnee fi maatti beektaati maallaqa haga kana isheef liqeessita jedhanii ishee didanii. Booddee irratti garuu hiriyaamti koo nu waliin as jirtu immoo bilbila ishee fuutee mana bilbilaa deemtee bilbiluufiin maaloo dhaqqabii fi ofin ajjeesa jechaa jirti jettee akka isheen naaf liqeessituuf sobdeenii maallaqa sana naaf ergisiiste. Faddaalaa gara biyya hambaatti isheef erge bilbila isaallee naaf kennite piroosesii battaluma jalqabeen barnoota kutaa 10f maatirikii otoon fudhateen gara biyya hambaatti godaaneen yeroo obboleessi kiyya maatirikii qoramu mindaa jalqaban argadhe haadha koof ergeen boqonnaa kenneefi. Haadha ofiif gahuu caalaa wanti nama qabbaneessu wanti garaa nama gahu ni jiraaree mindaa saxxaanuu hiriyaa kiyyaaf kenneen kaffaltii liqii kiyyaarree ofirraa kanfaladhe. Sanaan booddeegaa obboleessi kiyyas qoramee carraa yuunivarsiitii Jimmaa barnoota injinariingiitiin barachuun isa dhaqqabe. Qabxii gaariis barattoota isa waliin baratanii keessaa fidateera. Kunis gammachuu naaf ta'ee haadha koodhaan homaa hin yaadda'in an mucaan kee sii gaheera imimmaan kee siif naxaa waa'ee isaaf hin yaadda'in isaaf ani jira jedheen baatiidhaan obboleessa kiyyaatiif qarshii 1,000 erguun barsiifachuun eegale. Yeroo sanatti qarshii 1,000 jechuun qarshii 20,000 yookiin immoo 30,000 kanarraa jechuudha. Uffata gaarii kophee gaarii godhatee obboleessi kiyyaa barachuu jalqabe. Isa qofaa miti obboloonni koo quxusoonni na duuba dhalatanirree qabxiin otoo dhufeefii jiru kolleejjii seennee baranna malee jechuun dabareedhaan sadansaanii kolleejjii seenanii isaaniin illee barsiisuun gahee koo ta'ee wantan argadhuun obboloota koo barsiisuu gammachiisuu uffata namni hin uffanne kophee namni hin godhanne moobaayila akka magaala keenyaatti eenyuyyuu hin qabanne ijoollee qananii godheen obboloota koollee barsiisuu itti fufee. Kana qofaa miti haadha kiyyallee mana gandaa keessaa baaseen mana mataa ishee ijaareefiin soofaa bareedaa televiizhina bareedaa diishii firiijii
biiffee maal fakkaatu galcheefiin haadha kootiin illee mana bareedaa keessa galcheen jiraachisuu jalqabee hojii kana dura hojjettu addaan dhaabsiseen battala dhukkubsatte totoon taane sa'aatii jettetti akka isheen mala yaalaa deemtu geessiseen lubbuun isheellee yeroo gabaabaa keessatti akkana jalaan baaneef haadha koofillee hirkoon ta'e. Eegan ani biyya hambaa deemeen maatii koo irratti jijjiirama haga kanaa argisiise magaala keenya keessaa namni hedduun ijoollee isaa gara biyya hambaatti ergatee rakkoo jalaa of oolchuu danda'e. Dur darbeetu ture biyya hambaa deemuunis akka waan addaatti ilaalama. Sanaan booddee sun seenaa ta'ee ijoollee dubaraa maatiin qabu kutaa 7 kutaa 8 geessee jennaan dubartoota isaa gara biyya hambaatti ergatee dafqa isaaniin immoo jireenya gaarii jiraachuu eegale. Karaa tokko yeroo ilaalamu maatii ofii gargaaruu maatii ofii deeggaruu waan ta'eef baay'ee kan nama boonsu baay'ee immoo kan namatti toludha. Karaa biraa immoo ijoolleen biyya hambaa deemne kuni waan hedduu miidhamneerra. Namni nuuf beeku nuuf dubbatu rakkoo keenya hubatu garuu muraasadha. Maallaqni ija namaa jaamsa jedhu mitiire namoonni waa'ee keenyaa yaadan ija maallaqaatiin qofa nu ilaalu. Yoo isaan caallee maallaqa godhanne akka nuti isaan tuffannutti yoommoo fuulli keenyi maatii keenya bira deemnee torbee tokko torbee lama booddee daalachaa'e biyya arabaatti akka garaashee taatee dhufte kunoo fuulli ishee daakuu fakkaata nuun jedhu. Dubartiin biyya arabaa deemte rakkoo fi maqaa hedduu qabdi. Kanaan maarree waggaa 4 hojjedheen jaalalleellee qabadheen heerumaafin gara biyyaatti takkaa deebi'een ture. Haa ta'uutii garuu jaalalleen koo anarraa eegee kan ture maallaqa guddaa ture. Kan nama ajaa'ibu miindaa baatii 3 gara xumuraa hafan qofatu harka koo irratti hafeera. Sanaan ala hundumaayyuu obboloota koof haadha koof firoottan koof wantoota garaagaraa biteen gara biyyaatti galee. Jaalallee kiyya yeroo sanaatiif homaa tokkollee hin qabanne. Akka aadaa naannoo keenyaatti dhiiratu itti bitee gabbaree kunuunsee sossobee wantoota garaagaraa bitee dubartii fuudha mitiire. Inni garuu anarraa faallaa kanaa eegee ture. Ani immoo dabaree kiyyaan si kadhadheen sitti heerumamoo yoo barbaadde dhiisuu dandeessa jedheen jaalala waggaa 1 baatii 6 waliin dabarsine addaan kuteen deebiseen biyya hambaatti godaaneen. Akka tasaa ta'ee murteen kiyya battaluma waan ta'eef maadaamiin kiyya nama biraa galfattee hin turre bakkuma sanatti deebi'een hojjechuu jalqabee rakkoo wantan dabarse isheetti himuun jechuudha. Baay'ee walii galleetii hojjenna mindaa kiyyayyuu xiqqoo itti naa dabaltee hojjechuu ittiin fufee. Jaalalleen kiyya eega sanaatii yeroo dheeraayyuu ittiin fudhanne dubartii biyya hambaa jirtu gara biraa waliin walii galee gaa'ela dhaabbatee waliin jiraachuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu waggaa 2 waliin jiraatee gara biyya hambaatti ishee ergee waggaa 2 hangan biyya hambaa turetti maallaqa ergaa fi turte. Sanaan booddee dubartii gara biraarratti fuudhee kanaan isheerraas addaan bahanii turtii waggaa 4 booddee yeroon gara biyyaatti galu dhiifama na gaafatee maaloo balleesseera haadha manaa koo ishee kanallee hiikeen si waliin jiraachuu jalqaba jedhee na kadhachaa ture. Haa ta'uutii garuu anatti deebi'uuf otoo hin taane maallaqa meeqa akkan qabu anarraa adda baafachuuf na goyyomsuuf yaalii godhee ture. Haa ta'uutii garuu laman suufamaniitii yaada kooyyuu gara isaatti hin goone. Si'a lammaffaa kana waggaa 4 tureen yookiin immoo waliigalaan biyya hambaa keessa waggaa 8 jiraadheen gara biyyaatti deebi'ee. Si'a kana waan hundumtuu nagaha of danda'een of ta'een jiraadha kan jedhuun gara biyyaatti galee ture. Obboleessi kiyyallee gara jalqabaa eebbifamee hojii qabatee hojiin isaaf mijachaa waan hin turreef hanga obboloonni koo hundi isaanii baratanii hojii qabatanitti ani biyya hambaan ture. Hojii qabachuu qofa otoo hin taane anatti aanee kan dhalatu hojii akkuma qabateen gaa'ela dhaabbatee. Hangafti kiyya immoo hojii qabatee waggaa 3 booda yookiin akkuma ani biyya hambaatii deebi'etti gaa'ela dhaabbatee lamaan isaaniiyyuu fuudhanii gaa'ela keessa jiraachuu jalqabanii. Kanaan anis maallaqa walitti qabadhe jechuun mindaa kiyya waggaa 1 qabadheen hojii mata'ee magaalaa Finfinnee keessatti banachuuf isa dhumaaf biyya hambaa dhiiseen gara biyyaatti deebi'ee. Obboleessi kiyyas magaalaa Finfinnee keessa waan jiraatuuf maallaqa sana an harkaa fuudhee fedhii kootiin mana hojii naaf banee. Haa ta'uutii garuu hojiin ani banadhe guyyaa guyyaan bu'aa malee kasaaraatiin na jalaa deemuun baatii 6 akkuma hojjedheen gatii mana kiraallee kanfaluu waan hin dadhabeef meeshaawwan hojiif hin jalqabe gurgureen hojii sana addaan kutee. Sana qofaallee miti barnoota koo kutaa 10ffaan addaan kutee
barachuu jalqabeen kutaa 10ffaa xumureen qabxiin maatirikis ana jalaa hafee kolleejjiin seenee yeroon kolleejjii barachuu jalqabu obboleessa kiyya hangafaa waliin jiraachuu waan hin eegaleef maallaqallee kan hojii kiyyarraan gurgure malee waa tokkoyyuu ofirraan qabu. Haati manaan obboleessa kiyyaa anaan jibbite akkanani mana sanaatii ba'uufillee obboleessa ishee kadhatte. Yeroo kanatti obboleessi kiyyaa gaa'ela koo keessaa bahinaan jette dubbii hammeenyaallee otoo arrabaaf hin qabaatiin mana isaa keessaa na baase. Waggaa tokko haga waggaa 5tti yeroo baratu baatiidhaan qarshii 1,000 yeroo laaptooppii barbaadu laaptooppii yeroo moobaayilii barbaadu moobaayilii biteen gargaarsa nama biraa tokkoon illeen ala kan barsiisee bahe anadha. Haa ta'uutii garuu obboleessi kiyya hangafaa bakka garaasaa erga gahee gaa'ela godhatee mana kootii bahinaan jedhee maallaqallee muraasa malee akka of harkaa hin qabne sirriitti ni beekam. Anis tole jedheen mana obboleessa kootii baheen gatii mana kiraallee akka hin rakkanne maallaqa kana of harkaa fixeen jedheen maallaqan of harkaa qabu gatii mana kiraa kan baatii 6 kan faladheen barnoota koo kolleejjii seeneen barachuutti fufee maallaqa na harkaa hafe immoo haadha kiyyaan hodhu xiqqeessii naaf kennee hangan baradhee xumurutti maallaqa kana malee of harkaan qabu jedheen maallaqan of harkaa qabu haadha kiyyatti kennee isheenis qusattee waggaa tokkoof walakkaa kolleejjii erga na barsiisee booda maallaqni sun ni dhume. Obboloonni koo hojii qabatanii hodhu ni rakkatta dumbulloo tokko jedhanii galagalanii ni hin ilaalanii inumaa akkan ani waa ta'e balleesseetti anarratti lakkaa'u. Haadha koo biratti deemanii na hamatu. Obboleessa kiyya hangafaa biratti haadha manaasaarraa gargar baasuuf yaalte jechuun komii addaa anarratti dhiyeessu. Gargaaraanii waliin dadhabaa baheen gatiin koo kana naaf ta'e. Dhumarratti haati kiyya maallaqa naaf ergutu yeroo dhabdu kanan taleessa bitee fi soofaa mana ishee baastee gurgurte. Sanaan naannoo baatii 6 gatii mana kiraaf nyaata koo danda'een nan baradhe. Darbitee meeshaawwan ani kana dura bitee fi gatii cabaan gadi buustee gurguruun hanga waggaa 3 baradheen xumurutti haati kiyya deebitee situ na jalaa hafe ifa dungoo mana koo naaf taatee obboloonni kee immoo dhiira ta'anii garaa sitti jabaatanii jettee meeshaa mana ishee keessaa gurgurtee fixxee obboloota koo eebbisiisuuf hunda isaanii bira kan geesse anaan garuu gatii tiraanspoortii dhabdee eebba kiyya narraa haftee. Guyyaa eebba koo obboleessi kiyya hangafa habaaboo tokko naaf fidee dhufee baga geesse naan jedhee ana biraa deebi'ee. Namni guyyaa eebba isaa silaa ni gammada mitiiree atuu jabaattee biyyaan baatii deebitee barnoota kee kan baratte jechuun mooraalii namaaf ta'a mitiiree. Guyyaa eebba koo obboleessi kiyya komiinatti dhiyeessee abaluu waliin akkana taata abaluu waliin maqaan kee akkasitti jira maaliif maqaa maatii keenyaa balleessita tokkittii dubartii taatee maal ta'a kabajaan of eeggattee teesse jechuun na komate. Waggaa 3 baradhee heerumuuf yaalii garaa godheen ture. Dubartiif akka yaaddetti milkaa'uu fi naaf hin milkoofne. Heerumuuf fedhii guddaa ani qabuun dhiironni anitti dhiyaadhu waan argatan waan barbaadan akkuma narraa argataniin carraa kooti ta'ee hin beeku anarraatii galagalu. Yeroon baradhus ta'e ergan eebbifamee booda heerumuuf yaalii guddaa godheera. Jaarsi haa ergamu jedheen beellama jaalalleen qabadhe waliin walii galeera. Haa ta'uutii garuu dhumarratti yaada sana jalaa jijjiiree biyya hambaa turuu kiyyatti dhiironni natti gammachuu dhabanii. Kanaan haga har'aatti gaa'elan dhaabbanne baradhee eebbifameellee hojii qabachuu dadhabee hojii kaasharii kaaffee keessa baatii 7 hojjedheen maallaqa tiippii namni naaf kennu walitti qabadheen naannoo qarshii 75,000 bara kana baatii 2ffaa keessa mana bunaa fi mana nyaataa xiqqoo banadheen hojjechaa jiraachaan jira. Amma boqoon koo naaf deebi'eera. Gaa'ela dhabus dhala godhachuu baadhus hanga tokko garuu akka kaleessaa gaa'elattis nan ariifachiisu tasgabbaa'uu fi yaala. Dubbii ilmi dhiiraa natti dubbatu walakkaasayyuu hin amanu. Hedduun namaa bakka yaade erga gahee booda dafqasaa haxaawwatee namarraatii galagala. Ergan hojii xiqqoo kana jalqabee waaqti waanuma xiqqoo namaaf eebbisa mitiire. Bunni kiyyas kan gabaa qabu manni nyaataa kiyyas kan gabaa qabu naaf ta'ee dabareedhaan kanan jalaa gurgursiise haadha koof soofaa firiijii televizyinii deebisee biteefiin amma gara mataa kootti galagaliin mana kiyya keessaa meeshaa xixiqqoo guuttachuu jalqabeen jireenya gaarii jiraachuu jalqabeera. Rakkoo keessaa bahuu koo of danda'uu koo yeroo hubatanitti obboloonni koo nageenyaaf otoo hin taane maallaqa
maallaqa akkan kennuufiif yookiin immoo maallaqa akkan liqeessuufiif ija isaanii fuuldura koo dhaabuu jalqabanii ani garuu obboloota koo diina koon godhee waggaa 3 guutuu yeroon rakkadhu eessa jirtanaan hin jennee obboleessi kiyya hangafaa inni injinariin illee atoo homaan jettu jedhanii jechuun namoota biyyarraa maamila naaf ta'anii mana koo dhufanii nyaatanii dhugan irraa dhaga'ee nattaasa'am eeyyeen akka cabanitti akka kufanitti nafanii jedheen deebisaafi ta'us garuu wanti baradhe maatii ofii gargaaruun gaarii bareedaa kanaaf gaanii maatii ofiif dhaqqabuun iyyuu waan guddaadha haa ta'utii garuu amaarri yeroo mammaaku karaas balaa nifaas mataa ofii olirra kan jiru qilleensadhaa hin dhaabbatu akkuma jedhan gargaaruun keessumaa immoo obbolaa ofiif fira ofiif yoo ta'e ni deebi'a jedhanii yaaduun guyyaa rakkinaa namni suni hinnaaf dhaqqaba hinna dhagaa jedhanii abdii godhachuun sobadha obbolaan ofii garaa namatti jabaataa abbaan ofii ijoollummaatti nama dhiisee deemaa ofiif kan jiraatu abbaa isaatiin kan na waliin kufee kan na waliin ka'e tokkitti haadha koo duwwaadha gaafa gargaaran harka ofii duwwaa godhanii mindaa ofii akkuma jirutti ergotoon taane mataa ofiifillee ofii qusachuun waan ofii qaban immoo dhoksachuun guyyaa gaafa rakkoof namaaf ta'a jedhanii gudunfachuun hojii ofii hojjetu malee akka kiyya waan argatamu hunda duguganii erguun kunoo seenaa koon isin gahan dhaamsa kooti maallaqnin biyya hambaatii fidadhe maallaqnin waggaa 8 hojjedhe hundumtuu daakuu ta'ee anaan bukoona godhee yookiin gaa'ilaaf hin taane yookiin immoo jaalala maatii koof hin taane anuma qofaatti bahee harka duwwaa hafee hundumtuu kan narraa ilmatee gaafa rakkadhu immoo natti gu'ee darbee qubanatti qabee ana qofaa miti dubartoonni waggaa 25 darban biyya hambaa deeman waggaa dheeraa hojjetanii as dhufan waggaa 1 yookiin immoo waggaa 2 booddee harki isaanii duwwaadha nama hedduun beekaa yookiin gaa'illi hin toluu fi yookiin maallaqaan hin toluu fi yookiin immoo maatiin hin toluu fi yookiin immoo maqaa gaarii hin qabanii abshaalomaa isiniin jechuun barbaada yoo kana ta'uu baate obboloonni koo biyya hambaa jirtan carraa kiyyaa fi carraa obboloota koo warra kaaniitu isin mudata maallaqa qabattan gudunfadhaa waan hojjettan gara biyyaatti erga galtanii boodatoo hin taane biyya hambaa yeroo jirtan itti yaadaatii yoo dandeessan meeshaa hojjettan achumaatii bitadhaa koottaa amma biyyillee biyya qaroomte waan na ta'eef hojii dubartiin hojjechuu dandeessu baay'eetu jira biyya hambaa taa'aatii gaafan biyyatti galu mana kanaan banadha kanaaf immoo kanatu na barbaachisa kanaaf immoo maallaqaaga kanaatu na feesisa jechuun karoorfadhaa koottaa otoon karoorsiin gara biyyaatti yoo deebitan hojiin beekne keessa galtu waa'ee hojii sanaa sirriitti waan hin yaanneef bu'aa isiniif argamsiisuu miti kanuma qabdaniyyuu isinirraatii fudhatee sokkaam anaa fi obboloota korraa baradhaan dhaamsa kiyyaa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaatu jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya nuuf tokko nuuf qoddeessiniif dubbiseen hin ka'a akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee ajaa'ibaa nama barsiisu kana nuuf qodduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qodaa fi waan irraa barattan illee waan taatan waan isin mudattan illee komentii jalatti barreessaa jecha qophii fi seenaa gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.